عظیم الشأن مجاهد شهید حضرت آیت الله امام الله اکبر الله اکبر وانت خیر منزول به. Magaalaan Mash-haad har'a imimmaan uummataa fi sagalee aariidhaan ukkaamamee jira. Addunyaan har'aa sirna awwaalchaa seena-qabeessaa fi walaba jireenyaa nama addunyaa raasaa ture ija guutuun daawwachaa jirti. Hogganaan olaanaa Iraan duraanii Ayatuullaa Alii Khaamene'ii inni waggoota kurnan hedduuf Ameerikaa fi Israa'eel dura akka gaara sibiilaatti dhaabbachaa ture. Har'a barii Jimaata iddoo dhaloota isaa fi wiirtuu isaa kan ta'e masjiida guddicha Imaam Ridaa keessatti dachee Iraan keessatti awwaalamee jira. Sirna awwaalchaa kanaaf Ayatuullaa Alii Khaamene'ii akkamitti sirna Iraaniin humna waraanaa isheetiin biyya suuper paawarii addunyaa taasisan kan jedhu bal'inaan ni seenessina. Sirna awwaalchaa xumuraa abbaa isaa guyyaa har'aa irrattis Mujtabaan ijaan hin mul'anne. Garuu harki isaa inni jabaan madaallii siyaasaa fi waraana addunyaa irratti dhiibbaa olaanaa uumaa jira. Mootii Dhokataa ta'uun isaa Waashingtan hoogganaa kana arguu tilmaamuu fi shira itti xaxuu akka hin dandeenye taasisee jira. Garuu oduun guyyaa har'aa miidiyaalee idil-addunyaa irraa ba'aa jiru Mujtabaan haala fayyaa gaarii irra jiraachuu isaatiin kuni diinota isaa dhiphina keessaa galchee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Yeroo addunyaan ija dhiphinaatiin wirsuuwwan nuukileeraa Iraan warra lafa jalaa hordofaa jirtutti dambaliin galaana ulaa Hormuz dhugaa addunyaatti saaxilee jira. Kanaan dura waraannii fi waldhabdeen Waashingtanii fi Teheraan gidduu jiru guutummaatti sagantaa nuukileeraa irratti rarra'aa ture. Har'a garuu guutummaatti xiyyeeffannoon Ameerikaa maaliif ulaa Hormuz irratti jijjiirame? Yoo gara xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa Cheenii for Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Gara xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. of Ayatollah Khamene'ii will be buried there on Thursday, 9th July. Showing you a place that probably the body will be buried there, but not yet confirmed. So from the Magaalaa Mash-haad har'a imimmaan uummataa fi sagalee aarii dhume hin qabneen ukkaamamee jira. Addunyaan har'aa sirna awwaalchaa seena-qabeessaa fi walaba jireenyaa nama addunyaa raasaa ture tokko ija guutuun daawwachaa turte. Hogganaan olaanaa Iraan duraanii Ayatuullaa Alii Khaamene'ii inni waggoota kurnan hedduuf Ameerikaa fi Israa'eel dura akka gaara sibiilaatti dhaabbachaa ture. Har'a barii Jimaata iddoo dhaloota isaa fi wiirtuu isaa kan ta'e masjiida guddicha Imaam Ridaa keessatti dachee Iraan keessatti awwaalamee jira. Garuu awwaalchi kun xumura seenaa osoo hin taane barii obomboleetti dhufuuf deemu tokkoof mallattoo ifaa ture. Mee seenaa gootummaa fi onnee sibiilaa nama har'a awwaalame kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Ayatuullaa Alii Khaamene'ii nama idilee yookaan hoogganaa siyaasaa yeroon dhufee darbu hin turre. Inni utubaa lafee dugdaa fi ijaaraa birmadummaa Iraan ammayyawaati. Bara 1989 erga hoogganaan warraaqsaa Ayatuullaa Ruuhullaa Khumeeniin addunyaa kanarraa godaanee booda Khaamene'ii biyya waraanaa Iraaqeen diigamtee dinagdeen ishee dhiigee fi addunyaan shira irratti xaxxu tokko harka isaa keessa galfate. Yeroo sanarraa eegalee Khaamene'ii Iraaniin biyya kadhatturraa gara humna gudditti suuper paawarii giddu galeessaatti jijjiire. Inni dhiibbaa fi qoqqobbii dinagdee Ameerikaa isa hunda caalaa maatee jala taa'e. Nuti eenyuufiyyuu hin jilbeenfannu meeshaa keenya ofii keenyaan hojjanna jechuun saayintistoota biyyattii onneessee Iraaniin abbaa misaayilaa ammayyawaa fi dirooniiwwan addunyaa raasan taasisee jira. Gootummaan Khaamene'ii inni guddichi garuu waraana lafa jalaa fi dippiloomaasii keessatti argama. Inni adda warraaqsaa jedhamu Hizbollaa Liibaanos, Huusii Yemanii fi hidhattoota Iraaqii fi Hamaas Falastiin ijaaruun humna Ameerikaa fi Israa'eel iddoo hundatti akka hudhamu godhe. Khaamene'ii nama da'oo keessa taa'ee sodaatoo osoo hin taane inni pireezidaantota Ameerikaa ja'a of dura dabarsee jira. Hundi isaanii Iraaniin ni kuffisnaa jechuun dhufan. Garuu inni hunda isaanii salphisee teessoo birmadummaa isaa irra taa'e. Yeroo du'a isaallee inni siree dhukkubaarra ciisee osoo hin taane Quraana 28 yeroo waraanni guddaan Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti baname haleellaa diinaa isa jalqabaatiin dhiiga isaa dhangalaasee akka gootaatti wareegame. Kuni uummata Iraaniif salphina osoo hin taane wareegama isa hunda caalaa kabajamaadha.
amala reeffa goota kanaa ofiisaatiin seenaa dippiloomaasii gadi fageenya qabu ture. Reeffi isaa Teheraan keessatti uummata miiliyoonaan lakkaa'amuun erga gaggeeffamee booda gara magaalota Qum, Najafii fi Karbalaatti geeffame. Kun dhaadannoo siyaasaa guddaadha. Iraan daangaa ishee qofa osoo hin taane onnee fi hafuura abbaa giddugaleessaa keessatti iddaa gadi fageeffachuu ishee diinatti kan agarsiisudha. Iddoo hundatti uummanni uffata gurraacha uffatee imimmaan dhiigaa roobsaa uummanni baafanna jechuun giddugala magaalaa dhuunfataa ture. Dhumarratti gaafa guyyaa Jimaataa reeffi Khamenei magaalaa Mashhaditti yeroo deebi'u haalli ture kan sammuu namaa raasudha. Aduun yeroo boof jettu masjiidii Imaam Ridaa uummataa akka galaanaatiin dacheen guutamee ture. Helikoophtarri waraanaa saanduqa reeffaa isaa alaabaa Iraaniin haguugamee bishaan uummataa sana gubbaan suutaa qabatee yeroo gadi buusu sagaleen uummataa daangaa addunyaa cabsaa ture. Dubartoonni boo'ichaan alaabaa diimaa mirmirsuun Tiraamp ni ajjeesnaa jechuun lallaban. Dargaggoonni, hooggantoonnii fi aangoonni waraanaa sagalee tokkoon dhiiga hoogganaa olaanaatiin ni kakannaa. Tiraampiif duutii haa ta'u, Ameerikaaf duutii haa ta'u jechuun qilleensa magaalaa sanaa baaruuda gumaatiin guutan. Ilmi isaa inni hangafni Mujtabaa Khameneiin salaataa janaazaa erga gaggeessee booda gootichi kun gara awwaala isaatti gadi buufame. Awwaalchi Alii Khamene'ii kun waraana xumurii osoo hin taane xumura waraanaatti kan geessu seenaa haaraa eegalchiisee jira. Ameerikaan goota kana ajjeesineera jechuun yeroo dhaadattu Iraan ammoo awwaalchi isaa sanyii warraaqsaa haaraa facaaseera jechuun mirkaneessitee jirti. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu inni Tiraamp ni ajjeesnaa jechuun kakate waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana dinagdee saayiberii fi boba'aa ulaa Hormuz dabalatee addunyaa guutuu raasuuf deema. Garuu ija addunyaa awwaalcha kana qofarra hin turre. Gaaffiin guddichii fi iccitiin sodaachisaa dirree kana irratti uumame. Hogganaan olaanaa inni haaraan Ayatuullah Mujtabaa Khamene'iin ilmi goota kanaa eessa jira? Mujtabaan inni mana maree ogeeyyiin dhiyeenya kana muudame. Awwaalcha abbaa isaa irratti ifatti hin argamne. Sagaleen isaas hin dhaga'amne. Iccitiin dhokataa kun amma ifa ba'ee jira. Osoo daandiiwwan magaalaa Mashhad uummata miiliyoonaan lakkaa'amuun guutamanii sirna awwaalcha seena-qabeessa Ayatuullaa Alii Khaamene'ii imimmaanii fi onnee sabboonummaatiin gaggeessaa jiranii addunyaa fi basaasota dhiyaa garuu waan biraa barbaadaa ture. Kabinee masaraa White House fi wiirtuun basaasaa Tellaaviv gaaffiin guddaan tokko qofti hoogganaan olaanaan Iraan inni haaraan Mujtabaa Khamene'iin eessa jira? Basaasonni Ameerikaa fi Israa'el samiirraan saatalaayitiidhaan lafarraan ammoo meeshaa ammayyawaatiin isa barbaaduuf ija isaanii baasanis jecha Iraan irraa garuu deebii addunyaa guutummaatti ajaa'ibsiisuu fi diina bitaa galchuutu dhiyaate. Mujtabaan akkuma hayyuu waraanaa fi siyaasaa isaa fiixeetti waraana xiinsammuu fi tarsiimoo gaaddidduu fayyadamuun ija diinaa guutummaatti jaamsee jira. Miidiyaaleen warra dhiyaa kanneen akka Reuters fi CNN boqochuu Mujtabaa kanaa akka gara dadhabinaatti jijjiiruuf yaalaa jiru. Madaayiraa dadhabeeraa hooggansiisa addaan qoodameera jechuun hawaasa addunyaa burjaajessuuf yeroo yaalan yeroo dhugaan lafa jalaa dho'ee faallaa kanaatiin. Leellaasuuf kanneensaa quraana 28 raawwatame sanarraa Mujtabaan of qaluus madaa irra keerraa saffisaa fi haala gaariin bayyanachaa akka jiru ragaaleen ni mirkaneessu. Haa ta'u malee guutummaatti hawaasa dura ba'ee mul'achuu dhiisuun isaa sababa fayyaa osoo hin taane murtii tarsiimawaa fi tooftaa eegumsa nageenyaa isaati. Ija ji'oopolitiksiitiin yeroo madaalamu hooggansi Iraan sirriitti dammaqee jira. Basaasonni Ameerikaa fi Israa'el misaayila haaraa dhoosuuf eeggachaa yeroo jiraniiti. Hoogganaa isaanii balaa kallattii jala galchuun gowwummaadhaan. Kanaafuu eegduu warraaqsa Iraan wiirtuu hooggansaa kanaa guutummaatti golgaa dhokataa jala galchee diina qilleensa irratti salphisee jira. Mujtabaan ijaan hin mul'atu garuu harki isaa inni jabaan madaallii siyaasaa fi waraana addunyaa irratti sirriitti dhiibbaa uumaa jira. Mootii Dhokataa ta'uun isaa Waashingiten hoogganaa kana arguu tilmaamuu fi shireetti xaxuu akka hin dandeenye taasisee jira. Wanti hunda caalaa Ameerikaa fi hooggantoota Tellaaviivin qaanessuu ammoo dhugaa CNN ofiisaa dhoksuu dadhabee saaxileedha. Osoo Ameerikaan Iraan hooggansa dhabdeetti jechuun olola oofuun marii xaxamaa fi ulfaataa Waashingiten wajjin godhamee ulaa Hormuz akka banamu godhe sana kallattiin kan duuba taa'ee hoogganaa fi ajaja dhumaa kennaa ture Mujtabaa Khamene'ii ta'uusaa saaxilanii jiru. Kan agarsiisu Iraan waraana qabatamaa keessa darbitee yeroo hooggantoota gurguddoo dhabdeetti illee sirni hooggansaa ishee daqiiqaa tokkoof illee akka hin laamshofne mirkaneessee jira. Mujtabaan dachee fi kutaa dhokataa keessa taa'ee pireezidaantii Pezeshkiyaanii fi ministeera dhimma alaa Araakchi akka waraqaa cheezitti fayyadamuudhaan Ameerikaa jilbeenfachiisee madaallii dippiloomaasii ofiisaa mo'atee jira. Inni suuraa fi TV irratti ba'uun barbaadu inni bu'aa qabatamaa dirreerraa gonfachuu filate. Walumaa galatti taateen har'aa addunyaa madaallii haaraa fi dhugaa seena-qabeessa barsiisaa jira.
Ameerikaa fi Israa'el dhuguugaa sanyii fi ajjechaa hoggantootaatiin Iraaniin jilbeenfachiifna jechuun yeroo karoorfatan Iraan garuu madaa ishee dhoksattee hoggansa ishee haaromsitee murannoon addunyaa bitaa galchitee jirti. Mujtabaa Khamene'ii haala gaariin dammaqee fi fayyummaadhaan dhaalli waraanaa ofii isaatii akka barbaadetti qajeelchaa jira. Inni saatalaayitii diinaa jala dhokatee waraqaa fi namoota qofaan ajajaa dabarsuun teekinooloojii dhiyaa guutummaatti qara dhabsiisee jira. Iraan amma biyya lola dirree qofaa loltuu osoo hin taane biyya madaallii xiinsammuu fi hoggansaa dhokotaadhaan Ameerikaa dhukkubsaa jirtu taatee jirti. Morkiin ba'aa giddu galeessaa madaallii haaraa keessa seenee jira. Madaalliin kun ammoo guutummaatti harkatti Iraan keessattuu harka isaa ijaan hin mul'anne sana keessa jira. Osoo addunyaan ijaa dhiphinaatan wiirtuuwwan nuukileeraa Iraan warra lafa jalaa hordofaa jirtu dambaliin galaanaa ulaa Hormuz dhugaa addunyaatti saaxilee jira. Kanaan dura waraannii fi wallabdeen Waashingitanii fi Teheraan gidduu jiru guutummaatti sagantaa nuukileeraa irratti rarra'ee ture. Addunyaan Iraan boombii nuukileeraa hojjechuuf deemu sodaa jedhuun dhiphachaa turte. Har'a garuu xiyyeeffannoon peentaagoonii fi masaraa White House guutummaatti jijjiiramee jira. Misaa'ilonni fi dooniiwwan daldalaa hulaa kana keessatti rukutaman ajandaa nuukileeraa boodatti dhiibanii dhimma bilisummaa daldala galaanaa fi bobaa addunyaa gara fuulduraatti fidanii jiru. Kuni waraana meeshaarraa gara waraana fedhii fi murannootti ce'uusaa agarsiisa. Dhugaa kana seenaa wajjin wal bira qabnee haa ilaallu. Seenaan yeroo hundaa bifa haaraan ofirra deebi'a. Bara 1980 keessaa yeroo waraana Iraanii fi Iraaq ulaan Hormuz dirree waraana dooniiwwan boba'aa ta'ee ture. Yeroo sana biyyoonni lameen doonii boba'aa wal irratti rukutuu yeroo eegalan Ameerikaan dantaa boba'aa addunyaa tiksuuf dirqamtee dooniiwwan waraanaa ishee galaana kana keessaa galchitee turte. Waggoota 40 booda rakkoon sun bifa teekinooloojii ammayyawaatiin deebi'ee jira. Garaagarummaan isaa har'a Iraan doonii waraanaa guddaa osoo hin barbaadin diroonii fi misaa'ila lafa jalaatiin ulaa kana akka kiyyootti fayyadamtee Waashingitaniin jilbeenfachiisuuf falmaa jirti. Ragaaleen qabatamaan miidiyaalee amanamoo akka Axiosii fi CNN irraa miliqanii ba'an haala xiinsammuu pireezidaantii Doonaald Tiraamp fi murtii hoggansa Ameerikaa ifa godhu. Obsi Tiraamp xumuramee jira. Inni Iraan yeroo gubaa jirti daldalii bobaa gufataa jira jechuudhaan waraana guyyootaa yookaan torbanotaaf turuuf qophaa'aa jira. Tiraampiif mariin nuukileeraa waraqaarraa dhimma boruuti. Garuu gatiin bobaa samii tuqee gabaan addunyaa raafamuun dhimma har'aati. Keessattuu dhimma filannoo fi siyaasa Ameerikaa kallattiin kan tuqudha. Tarkaanfiin qabatamaanis dirree irratti fudhatamee jira. Erga waliigalteen xumura waraanaa yeroo gabaabaa mallatteeffamees yeroo jalqabaatiif Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa Iraan kallattiin rukutteetti. Kun akeekkachiisaa guddaadha. Ameerikaan amma booda waraana kana bishaan irraa gara dachee Iraanitti babal'isuuf sa'aatii 0 labsitee jirti. Garuu maaliif waraanni kun tasaaromfame? Iccitiin dho'iinsa kana waliigaltee qabbaneessuu waraanaa gidduu isaaniitti mallatteeffame sana keessaa dhokatee jira. Waliigalteen sun dhimma nuukileeraa gadi fageenyaan mari'achuuf guyyoota 60 yeroo kennus dhimma ulaa Hormuz garuu akkuma mallatteeffameen hatattamaan hojiirra ooluu qaba ture. Kana jechuun Iraan hulaa kana dooniiwwan bobaatiif guutummaatti banuu qabdi ture. Garuu Iraan hulaa kana guutummaatti banuu diduun waldhabdee kana deebiftee gara qe'ee ibiddaatti darbiteetti. Ija Waashingitaniin Iraan yeroo bitachuuf malaa jirti. Gama biraatiin Iraan dhugaa faallaa kana qabdi. Dippiloomatiin Iraan tokko gaazexaa Wall Street Joornaaliitiif ibsetti. Waliigaltee cabsee Waashingitaniidha. Ameerikaan Iraan waliin osoo hin mari'atin daandii eegumsaa bishaanii kan ofii ishee ulaa Hormuz keessatti ijaarratti. Iraaniif ulaa Hormuz daandii daldalaa addunyaa qofa osoo hin taane qaama abbaa biyyummaa dachee fi birmadummaa isheeti. Seerrii fi heerri ulaa Hormuz biyya alaarraa hin barreeffamu. Waashingitan bishaan keenya keessatti eegduu ta'uu hin dandeessu jetti. Iraan birmadummaa ji'oogiraafii ishee kabachiisuuf kaasaa deebiftee galte. Iraaniif kun dhimma kabajaatiin ulaa kana keessatti gooftaan eenyu akka ta'e addunyaatti agarsiisuufidha. Walumaa galatti ulaan dhiphaan kiiloomeetira muraasaa qofa bal'atu kun har'a madaallii waraanaa fi nagaa addunyaa murteessaa jira. Dhimmi nuukileeraa minjaala mariirraa yoo jiraate iyyuu furtuun nagaa ba'aa giddu galeessaa amma Hormuz keessa seenee jira. Iraan hulaa kana akka eeboo waraanaa kan uummata Awurooppaa fi Ameerikaa dhiphina dinagdeetiin ittiin adabdutti fayyadamti. Ameerikaan ammoo tuulummaa ishee addunyaatti agarsiisuuf qawwee itti baafatti. Addunyaan amma ija dhiphinaatiin eegaa jirti. Hormuz hulaa nagaa fi tasgabbii taatimoo waraana ba'aa giddu galeessaa guutummaatti ibiddaan bobeessuudha. Waraanni nuukileeraa labsiidhaaf waraqaarra jira garuu waraanni dhugaan waraanni abbaa biyyummaa fi dinagdee amma bishaan Hormuz irraa dhiigaan labsamaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa.
Qophiin namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumuraatti waan nuuf faana turtaniif galatooma.